Ergaa Yaaqoob erge boqonnaa tokko nagaa. Ani Yaaqoob hojjetaa Waaqayyoo, hojjetaa Yesuus Kiristoos gooftichaas ta'ee warra gosa 12 keessaa biyya diidaatti tamsa'anii jiraniif kana caafuu kooti. Nagaa koo isiniif nan dhiyeessa. Amantiin qoramee ilaalamee ogummaa biraan ga'uusaa. Yaa obboloota koo, qoramsa garagaraatiin ilaalamuun yommuu isinitti dhufu gammachuu guutuutti fudhadhaa. Amantiin keessan qoramee ilaalamuunsaa obsaan danda'uu akka fidu hin beektu. Isin warra fiixaan ba'an, warra mudaa, hirrinas hin qabne akka taataniif obsaan danda'uun kun hojiisaa fiixaan habaasu. Isin keessaa nama tokkotti ogummaan yoo hir'ate, Waaqayyo isa nama hundumaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu. Innis hin kennaaf. Garuu utuu hin mamin amantiidhaan haa kadhatu. Namni mamuu akka dha'aa galaanaa isa qilleensaan asiif achi oofamee darbatamuuti. Namni akkasii gooftaa biraa waan hin argadha jedhee hin eeggatin. Garaan nama akkasii walaalammiidha. Yaadni isaas waan hundumaa qabee gadhiisa malee iddoo tokko hin dhaabatu. Hiyyumniif sooromni akka itti ilaalamuun ta'uu yaadachiisuusaa. Obboleessi hiyyummaan gad deebi'e Waaqayyo duratti ol qabamuu isaatiin of ajaju. Inni soorummaan ol ka'e immoo akkuma daraaraa margaa waan darbuuf Waaqayyo duratti gad deebifamuu isaatiin of ajaju. Biiftuun hin baati, bulluqni isheerraa dhufus hin guba. Innis margicha hin coolliqsa, daraaraa isaas hin harcaasa. Miidhagummaan daraaraa sanaas hin bada. Namni sooressis akkasuma wanta itti dadhabu sanaa wajjin gad hin bada. Qoramni kajeellaa hamaa keessaa akka dhufu mul'isuusaa. Namni qoramsa isatti dhufuu obsaan danda'e haa gammadu. Qoramee erga ilaalamee booddee jireenya isa Waaqayyo warra isa jaallatan abdachiise akka gonfootti argachuuf jira. Namni yommuu qoramu, qoramsi kun Waaqayyo biraa anatti dhufe hin jedhin. Waaqayyo hamaa gochuudhaaf qoramuu hin danda'u. Ofii isaatis nama tokkollee hamaadhaaf hin qoru. Garuu tokkoon namaa kajeellaa ofii isaatii isa hamaadhaan harkifamee yommuu qabamu hin qorama. Kajeellaa hamaan erga iddoo ga'ee cubbuu hin dhala. Cubbuunis erga raawwatamee du'a hin dhala. Obboloota koo jaallatamoo, hin gowwoominaa. Kennaa gaariin hundinuu, kennaa guutuun hundinuus abbaa ifaa biraa ol Waaqa gubbaadhaa hin dhufa. Abbaa ifaa bira geeddaramuun yookiis gadis galagaluun iyyuu hin jiru. Nuyi uumama isaa hundumaaf hangafa akka taanuuf inni akka jaalala isaatti dubbii dhugaatiin nu dhalche. Wanta agaan hojiirra akka oolchan gorsuusaa. Obboloota koo jaallatamoo, namni adduma addaan dhaga'utti ariifataa, dubbachuuttis suuta jedhaa, eekkamuuttis suuta jedhaa ta'uun akka isarra jiru beekaa. Eekkamsi namaa Waaqayyo duratti qajeelina namaaf hin hojjetu. Kanaafis xuraa'ummaa, hammina safara dhabees hundumaa ofirraa fageessaa. Lubbuu keessan fayyisuu danda'u isa kanaaf dhaabame sanas garraamummaadhaan fudhadhaa. Warra dubbicha hojiirra oolchan ta'a malee warra dhaga'uu duwwaadhaan of gowwomsan hin ta'inaa. Namni dubbicha dhaga'ee hojiirra immoo hin oolchine akka nama fuula isaa of ilaallee keessatti ilaalee akka jirutti ofiisaa arguuti. Ofiisaa erga ilaalee adeemee booddee achumaan bifni isaa attam akka ture in irraanfata. Namni seera birmadummaa isa hir'ina hin qabne keessa lixee ilaalu, isa biraas kan hin deebine, isa dhaga'ee hojiirra kan oolchu malee kan hin irraanfatne garuu gochaa isaatti gammaduuf jira. Namni nama amantii qabu of se'ee arraba isaatti immoo luugama hin keenye, inni of sossoba malee amantiinsaa waa'ee hin baasuuf. Waaqayyoon sodaachuun inni kan Waaqayyo keenyaaf abbaa keenya duratti qullaa'eef xurii hin qabne garuu ijoollota abbaaf haadha hin qabne, dubartoota abbaan manaa irraa du'es rakkina isaanii ilaalanii gargaaruudha. Xuraa'ummaa biyya lafaarraas of eeggachuudha. Boqonnaa 2 nama wal caalchisuurraa of eeggachiisuusaa.
Yaa obboloota koo, Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Gooftaa ulfinaatti amantii erga qabaattanii nama waliin caalchisinaa. Fakkeenyaaf namni sooressi tokko amartii warqee kaa'atee uffata ba'eessas uffatee gara walitti qabama keessanii hin dhufa. Akkasuma namni hiyyeessis uffata xurii uffatus hin dhufa. Isin namicha uffata ba'eessa uffate sana yaadaan qabdanii, ati iddoo ba'eessa kana taa'i jettanii namicha hiyyeessa sanaan immoo, ati achi dhaabadhu yookiis as miilla koo bukkeedhaan taa'i hin jettu ta'a. Yoo akkas ta'e walii keessan gidduutti garaagarummaa fiduu keessan, akkasumas warra yaada hamaadhaan faraddan ta'uu keessan miti ree? Yaa obboloota koo jaallatamoo, dhaggeeffadhaa. Waaqayyoo akka isaan amantiitti sooromaniif mootummaa isaa isa inni warra isa jaallatan abdachiisettis akka galaniif namoota biyya lafaa duratti hiyyeessota warra ta'an fo'ate miti ree? Isin garuu nama hiyyeessa ulfina dhowwattan. Warri isin cunqursan, gara yaa'iittis warri isin harkisan sooressoota miti ree? Maqaa ba'eessa isa isin ittiin waamamtan kan arrabsu isaan miti ree? Seera mootichaan kenname akka caaffatni qulqullaa'aan nama akka ofii keetiitti jaalladhu jedhutti yoo raawwattan ba'eessa gochuu keessani. Nama yoo wal caalchiftan garuu cubbuu hin hojjettu. Seerichis irra daddarbaa keessaniif yakka isinittin mura. Namni tokko seera keessaa warra kaan hundumaa eegee tokko yoo cabse, akka waan hunduma isaanii cabseetti yakki ittiin murama. Inni hin ejjin jedhe sun isuma hin ajjeesin jedhe sana waan ta'eef, ati yoo ejjuudhaa baatteyyuu erga ajjeeftee nama seerarra daddarbe taateetta. Akka warra ija seera birmadummaatiin ilaalamanii firdii argataniitti dubbadhaa, hojjedhaas. Nama oo'a hin qabnetti oo'a malee firdiin ittiin faradama. Oo'i garuu firdii irratti hin moo'a. Amantiif hojii gaarii wal bukkee qabuusaa. Yaa obboloota koo, namni tokko an amantii qaba jedhee hojii gaarii isaa ittiin amantii qabaachuusaa argisiisu immoo hin qabu yoo ta'e, maaliif waa'ee baasaaf ree? Amantiin inni jedhu sun isa fayyisuu danda'a ree? Fakkeenyaaf obboleessi tokko, obboleettiin tokkos bututtuu hin uffatu. Akkasumas guyyaa guyyaatti nyaata ga'u hin argatan ta'a. Isin keessaa tokko immoo waan namummaa isaaniif barbaachisu utuu hin kenniniif nagaadhaan dhaqaa, isinitti haa oo'u, quufaas yoo ittiin jedhe bu'aa maalii qabaaf ree? Amantiinis akkasuma hojii gaariidhaan hin agarsiifamu yoo ta'e, inni ofii isaatii du'aadha. Namni tokko garuu, inni tokko amantii qabaatee inni kaan immoo hojii gaarii yoo qabaate maal ta'a in jedha. Ani immoo, ati amantii qabaachuu kee hojii gaarii malee na agarsiisi. Ani immoo amantii qabaachuu koo hojii koo isa gaariidhaan sin agarsiisa. Waaqayyo tokkichi akka jiru ati namanta miti ree? Ba'eessa goote. Isa kanaaf hafuurotni hamootni iyyuu hin amanu, hin roqomus. Namicha gowwaa nana. Amantiin hojii gaarii yoo agarsiisuudhaa baate, waa'ee kan hin baafne akka ta'e beekuu hin barbaaddaa? Nan jedha. Abrahaam abbaan keenya ilma isaa Yisihaaqiin iddoo aarsaa irratti yeroo dhiyeesse, hojii isaatiin qajeelaatti lakkaa'ame miti ree? Kana keessatti amantiinsaa hojii isaa isa gaarii wajjin wal garaagara akka ture, amantiinis hojiidhaan fiixaan akka baafame in argita. Inni caaffata qulqullaa'aa keessaa Abrahaam Waaqayyoon amanate, kunis qajeelummaatti lakkaa'ameef jedhu in raawwatame. Inni fira Waaqayyoo jedhamee hin waamame. Egaa namni amantii duwwaadhaan utuu hin ta'in hojii gaariidhaan qajeelaatti akka lakkaa'amu in argitu. Akkasuma Rahaab ejjituunis yeroo warra ergamanii dhufan sana simatte, karaa biraa akka ba'an goote, hojii gaariidhaan qajeelchuutti lakkaa'amtee turte miti ree? Akkuma dhagnii hafuurri keessaa ba'e du'aa ta'e, akkasuma amantiin hojii gaarii hin argisiifne du'aadha.
Boqonnaa 3. Arraba ofii adabachuun barbaachisaa ta'uusaa. Obboloota koo, baay'een keessan barsiisota ta'uutti hin ariifatinaa. Nuyi warri barsiisota taanu warra kaan irra caalaa firdii fudhachuudhaaf akka jirru hin beektu. Nuyi hundumti keenya baay'ee irraa hin kaatna. Namni dubbii isaatiin irraa hin kaatne nama fiixaan ba'e, inni akka nama luugama itti kaa'eetti namummaa isaa guutummaatti qabuu hin danda'a. Fardii akka nuuf abboomamuuf afaan isaatti luugama yoo keenye, agna isaa guutuu luugamichaan qabnee gara jaallannetti hin geessina. Mee markaba ilaalaa. Markabni hammana utuma guddatuu, qilleensa jabaadhaanis utuma oofamuu, baattoo xinnoo tokkoon gara inni isa oofuu barbaadetti hin geeffama. Abraamnis akkasuma bu'aa dhanaa xinnoo tokkodha. Waan gurguddaa baay'eedhaan of hin jaja. Ibiddi hammam xinnaatullee caakkaa hammam guddatuyyuu hin guba. Arrabni ibiddaa. Lafas jal'ina hundumaan hin guutaa. Arrabni bu'aa dhagna keenyaa keessatti iddoo dhaabataa qaba. Guutummaa dhagnaas hin xureessaa. Ofii isaatii qililee ibiddaatiin qabsiifamee naannoftuu dhalootaa hundumaatti ibidda hin qabsiisa. Namni uumama isaatiin bineensota keessaa, simbirroota keessaa, bineensota lafarra munyuuqan keessaa, bineensota bishaan keessa jiraatan keessaa leenjisuu hin danda'a. Leenjiseeras. Garuu namni arraba leenjisuu danda'u hin jiru. Inni hamaa gabii hin qabneedha. Hadhaa du'a fiduunis guutuudha. Arrabaan maqaa Waaqayyoo Gooftaa in eebbifna. Isumaanis namoota fakkaattii Waaqayyootti uumaman in abaarra. Afaanuma tokko keessaa eebbiif abaarsi in ba'a. Kun akkas ta'uun irra hin jiru obboloota koo. Burqaan tokko bishaan mi'aadhaaf hadhaa in yaasaaree. Obboloota koo, mukti harbuu ija ejersaa, mukti waynii ija harbuu godhachuu danda'aree. Akkasuma immoo burqaan horaa bishaan namni dhugu yaasuu hin danda'u. Ogummaan Waaqarraa maal akka ta'e dubbachuusaa. Isin keessaa namni ogeessi hubataanis jiraa? Inni karaa garraamummaa ogummaa keessaa argamu sana adeemmi isaa isa gaariidhaan hojii isaa isa gaarii haa mul'isu. Garaa keessan keessatti hinaaffaa hadhaa ofittummaas yoo qabaattan garuu akka dhugummaatti ittiin of hin jajinaa. Dhugaarrattis soba hin dubbatinaa. Ogummaan akkasii kun isa lafarraati, kan yaada fooniiti, kan hafuura hamaati malee Waaqarraa isa gadi bu'e miti. Lafa hinaaffaaniif ofittummaan jiru hamma cabni wanti hamaan hundinuus jira. Ogummaan Waaqarraa garuu hundumaa dura qullaa'aa, akkasumas naga qabeessa, garraamiidha, of kennaadha, oo'aan, ija gaariidhaanis guutuudha. Garaa hiruun, of arguu dhabuunis isa keessa hin jiru. Karaasaa warra nagaa buusaniif sanyiin ija qajeelummaa kennu nagaadhaan hin facaafama. Boqonnaa 4. Biyya lafaatti michoomuun diinaa Waaqayyoo nama gochuusaa. Wal loluu, wal qoncoluus maaltu isin gidduutti kaasee? Kajeellaa keessan isa bu'aa dhagna keessanii keessatti wal lolutu kana kaase mitiiree? Waa kajeeltu malee hin qabaattan. Waan namaa hawwitanii ajjeesuuf hin kaattu. Garuu isa hawwitan argachuun dandeessani. Nama qoncoltu, nama loltus, kanaanis hin argattani. Waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif wanta barbaaddan qabaachuu dadhabdani. Yoo kadhattan immoo yaada hamaadhaan waan kadhattaniif hin fudhattani. Isin kajeellaa keessan itti ba'uudhaaf yaaddanii hin kadhattu. Isin namoota galagaggaltuu nana. Biyya lafaatti michoomuun diina Waaqayyoo akka nama godhu hin beektanii ree? Namni michuu biyya lafaa ta'uu barbaadu diina Waaqayyoo of hin godha. Yookiis caaffatni qulqullaa'aan Waaqayyoo waa hinaaffaatiin hafuura isaa nu keessa kaa'e duukaa bu'aa jira yemmuu jedhu akkasumaan kan dubbatu isinitti fakkaataa ree?
inni ayyaana isa caalummoo in kenna. Kanaaf caaffatni qulqullaa'aan Waaqayyoo warra kooraan olof qabanii in morma, warra gad of deebisaniif garuu ayyaana in kenna in jedha. Yoos harka Waaqayyoo jalaa of galchaa, seexanaan immoo mormaa, innis isin dhiisee in baqata. Waaqayyotti dhiyaadhaa, innis isinitti in dhiyaata. Isin warri cubbamootni harka keessan qulqulleeffadhaa. Isin warri garaa walii lammii garaa keessan qulqulleeffadhaa. Akka gadadamtan beekaatii gaddaa, boo'aa. Kolfi keessan boo'ichatti, gammachuun keessan gaddatti hadiddiiramu. Goofticha duratti gad of deebisaa, inni ol isin in qaba. Akka wal hin hammeessine gorsuusaa. Wal hin hammeessinaa obboloota koo. Namni obboleessa tokko hammeessu yookiis obboleessa isaatti faradu seericha hammeessuu isaati. Seerichattis faraduu isaati. Ati seerichatti yoo faradde immoo seericha irratti abbaa firdii ta'uu keeti malee nama seericha hojiirra oolchu ta'uu kee miti. Inni seera tumu, inni firdii kennus isuma tokkicha sana. Inni oolchuu balleessuus hin danda'a. Ati inni nama akka keetiitti faraddu immoo eenyu ree? Of jajuurraa of eeggachiisuusaa. Isin warra har'a yookiis bor mandara akkasiif akkasii dhaqnee waggaa tokko achin teenya, hin nagadanna, hin buufatnas jettanitti waanan dubbadhu qabaa. Isin waan bor ta'uuf jiru jireenyi keessanis akkam akka ta'u hin beektanii. Isin akka hurrii yeroo muraasaaf argamee deebi'ee dhaamuuti. Kanaa mannaa Gooftaan yoo ja'ee hin jiraatnaa, kana yookiis sana hin goonas jechuutu isiniif ta'a ture. Amma garuu waan guddaa of se'uu keessaniin isin of hin jajjuu. Of jajuun akkasii kun hundinuu hamaadha. Namni wanta gaarii hojjechuu beeku wanta gaarii sana yoo hojjechuu dhiise cubbuu ittiin ta'a. Boqonnaa 5. Sooressootaa of eeggachiisuusaa. Isin warra sooressooti immoo gadadamaa isinitti dhufuuf jiruuf bo'aa, wawwaadhaas. Sooromni keessan in tottoraa. Uffatni keessanis biliidhaan in nyaatama. Warqeen keessaniif meetiin keessan sameera. Inni same kunis dhugaa isin irratti hin ba'a. Akka ibiddaas foon dhagna keessanii in nyaata. Guyyoota gara dhumaa kanatti badhaadhummaa walitti qabattaniittu. Kunoo dadhabbiin warra isin maasii keessan keessaa midhaan haamsifattanii gatii isaanii dhowwachiiftanii in iyyaa. Boo'ichi warra midhaan isiniif sassaabanii kanaa gurra Waaqayyoo Gooftaa maccaa bira ga'eera. Qannoof gammachuutti lafarra jiraattaniittu. Guyyaan gorra'amuu jala ga'ee utuma jiruu isin ittuma fuftanii nyaattanii of gabbiftaniittu. Qajeelaatti faraddanii ajjeeftaniittu. Inni immoo mormee isin harkatti hin qabu. Isaan akka danda'an gorsuusaa. Ammas obboloota koo, hamma Gooftaan deebi'ee dhufuutti obsaan danda'a. Kunoo qottuun hamma lafti bokkaa isa dura roobuuf isa booddee roobuu argatuutti obsaan danda'uudhaan ija lafaa isa gati jabeessan argata. Isinis immoo obsaan danda'a. Deebi'ee dhufuun Gooftaa waan dhiyaateef garaa keessan jajjabeessaa. Obboloota koo, akka isinitti hin faradamnetti wal rakkiftanii hin dhaadinaa. Kunoo abbaan firdii balbala dura dhaabbatee jira. Waa'ee waan hamaa isa namatti dhufuu baachuuf waa'ee obsaan danda'u immoo obboloota koo fakkeenya raajota warra maqaa Gooftaatiin dubbatanii fudhadhaa. Warra obsa qabeeyyii turan sana nuyi akka warra gammachuu qabanitti isaan in ilaallaa. Iyyoo battam akka obse dhageessaniittu. Wanta Gooftaan ittiin raawwates argitaniittu. Kunis Gooftichi gara laafessa oo'a qabeessas ta'uusaa in agarsiisa. Dhaadhumatti immoo hin kakatinaa. Yaa obboloota koo, Waaqaan, lafaan, waan biraatiinis hin kakatinaa. Firdii jalaa akka hin buunetti wanti eeyyee jettan eeyyee haa ta'u. Wanti waawuu jettanis waawuu haa ta'u. Kadhanni humna akka qabu yaadachiisuusaa. Isin keessaa namni rakkinni itti dhufe jiraa? Inni haa kadhatu.
Namni gammadu immoo jira, inni immoo faarfannaadhaan galata dhiyeessu. Isin keessaa namni dhukkubsate jira, inni jaarsolii waldaa kiristaanaa haa waamsifatu. Isaan immoo maqaa Gooftaatiin dibata dibanii kadhata haa godhaniif. Kadhanni amantiidhaan godhamu kun isa dhukkubsataa hin fayyisaa. Gooftaan isa hin kaasaa. Cubbuu hojjeteera yoo ta'es hin dhiisaaf. Yoos dhukkubatti akka fayyifamtanitti cubbuu keessan walitti himadhaa. Waliifis kadhadhaa. Kadhannaan nama qajeelaa waan baay'ee hojjechuu hin danda'a. Eeliyaas nama akka keenyaa ture. Kadhata isaa keessatti bokkaan akka hin roobneef yommuu kadhate, waggaa 3 fi ji'a 6 bokkaan biyya sanatti hin roobne. Yeroo inni deebi'ee kadhatetti immoo Waaqni bokkaa hin kenne, laftis midhaan hin baase. Obboloota koo, isin keessaa namni tokko dhugaarraa yoo jal'ate, namni biraa deebisee kan isa fidu jiraachuun hin ta'a. Inni nama cubbamaa karaa jal'aarraa deebise kun lubbuu du'a oolchuusaa, baay'ina cubbuus deebi'ee akka hin argamne gochuusaa haa beeku.